kabajamoo maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaan isiniif baay'atu tutoriyaaliin keenya koorsii jeneraal saayikooloojii irratti afaan oromootiin isiniif laatamu akkuma tuffettidha kan jiru. Chapter 5 irra jirra maatii miidiyaa dirree barnootaa chapter 5 jalatti immoo toopikii lama gurguddaa laalla. Toopikiin inni jalqabaa motivation yommuu ta'u inni lammataa emotions. Kanaaf toopikii kana lamaan jechuudha paartii lamatti qoonneetu kan laallu. Paartii jalqabaa kana keessatti daqiiqaan isaan dheeratus paartii lamaanii kan xumurru chapterii kana baay'ee dheeraa mini garuu paartii lamaan xumurra paartii jalqabaa keessatti motivationii ilaalla achi jalatti immoo definition of motivation ilaalla types of motivation ilaalla approaches to motivation or theories of motivation kan jedhaman ilaalla jechuudha. San booda immoo paartii lammaffaa keessatti waa'ee emotions ilaalla. Tutoriyaali faanaan obboleessa keessan olii baratichadha hamma dhumaatti akkana faana taatan isin affeereen jira kallattumaan gara tutoriyaali keenya isa jalqabaatti darbina jechuudha. Chapter 5 dhaaf tutoriyaali paartii isa jalqabaatti. Well, motivation dhagaa jalqabarratti kan laallu. Motivation maali? Maatii miidiyaa dirree barnoota. Definition and the types of motivation. Mee dura definition isaa laallu hiikuma motivation jechuudha. By the way, motivation etymology isaa yommuu laaltan yookaan achi dhuftee isaa jechuudha madda isaa laatiin irraa kan inni dhufe. Jecha maalirraa kan dhufe mover jecha jedhudha kan inni dhufe mover jechuun ammoo to move jechuudha socho'uu jechuudha socho'uu yookaan deemuu akka jechuuti motivation. Amma gaa motivationiin humna wayii jechuudha force yookaan factory wayiidha. Humna akkamiidha? Humna namoota akka isaan waa godhaniif kan kakaasu initiate kan godhu direct kan godhu yookaan kan qajeelchu waan sana akka hojjetaniif kan qajeelchu akkasuma persist kan godhudha jechuudha. Amala namaa initiate kan godhu directive persist kan godhu waa akka godhaniif yookaan immoo purpose isaanii bira akka ga'an yookaan waan yaadan tokko akka raawwataniif humna kakaasu wayiidha jechuudha motivationiin. Fakkeenyaaf hunger cause what the person to get up. Namni yoo beelli jechuudha nama maal godha? Beellamma akka force itti jechuudha gaamala. Force wayitu jira. Forcein sun beela jechuudha. Get up akka ka'u godha yookaan immoo akka socho'u. San booda go into kitchen gara alwaadaa yookaan kushiinaa akka deemu sanaan booda and search for something to eat. Waan nyaatu akka soqu yookaan akka barbaadu taasisaa jechuudha. Bitanii amma gaa as keessatti hungering jechuudha. The hunger causes the action getting up. Beelli akka namni sun akka ka'uudha kan taasise bini akka socho'u. San booda direct in qajeelcha jechuudha direct godhe garamitti gara alwaadaatti. Kunigaa akka kontekstii keessumaa akka kontekstii warra faranjootaatti jechuudha. Gara alwaadaa deemanii waan nyaatan achi barbaadu yoo hin jiraanne immoo hin qopheeffatu. Sababiin isaas ganaa taa'anii naafidii maaliin eeggatan isaan kanaaf. And sustain the search. San booda maal godhu hin barbaadu jechuudha. Hin barbaadu yookaan immoo hin qopheeffatu jechuudha. Garuu kan isaan kakaase jalqabarraa forcii wayiidha. Forcii hangarii yookaan beela jedhamudha jechuudha. Kanaaf isa kanaan motivation jennaan. Motivation jechuun humna waan tokko akka goonu nu kakaasu nu qajeelchuu fi akka raawwannu nu kakaasuudha jechuudha. Amma jalatti types of motivation ilaalla jechuudha taansine. Gosoota motivationiiti kan laallu iddoo lamatti qooduu hin dandeenya motivationii. It is possible to categorize motivation into two. Iddoo lamatti qooduu hin dandeenya isaanis intrinsic motivation and extrinsic motivation jennee qooduu hin dandeenya jechuudha. Intrinsic motivation maalidha? Maatii miidiyaa dirree barnoota gosa motivationii ta'ee namni tokko immoo waa hojjetu gochumti sun actimti sun mataa isaatiin nama sana kan boqachiisu yoo ta'edha. Is a type of motivation in which a person acts because the act itself is rewarding or satisfying in some internal manner jechuudha. Gochumti inni godhe suni kan isa boqachiisu yoo ta'e gochi sun waan biraallee argachuu baatu waanuma waan sana godhe qofaaf kan itti boqatu yoo ta'e. Fakkeenyaaf namoonni yemmuu nama gargaaran
namoonni arjooman namoonni namaaf arjooman tokko tokko arjoomuudhumti waan isaan gammachiisuuf namaaf arjoomu yookaan namaaf waan nama gargaaru miti. Fakkeenyaaf ani amma tuutoriyaalii isiniif hojjechaa jira miti. Tuutoriyaalii immoo isiniif hojjedhu kana tuutoriyaalii isiniif hojjechuun koo waan na gammachiisu qofaa fi yoo ta'e jechuunis bakka isinuma gargaaru tuutoriyaaliidhaan isin gargaaruutu even profitii biraa riwaardii biraa argachuuf yoo hin taane jechuudha. Isinuma gargaaruutu tan boqadha yoo ta'e. Extrinsic motivation fakkeenya ta'a jechuudha. Jechuunis gochuma sanatu namicha sana kakaasa jechuudha. Gochuma sanatu namicha sana boqachiisa gochuma sana jechuudha. Mee fakkeenyaaf moojila keessatti ilaaluu hin dandeessu. Barsiistuun tokko tuutoriyaalii isin waamtee kan isin barsiistu taate waan biraa barbaachitu hin taane isinuma gargaaruun sababii ishee gammachiisu jechuudha. Intrinsic motivation jennaan isa sanaan. Intrinsic motivation. The act itself rewarding what? Or satisfying. Gochumti sun kan nama boqochiisu ta'e. Extrinsikiin ammoo faallaa sanaa riwaardii barbaacha yoo ta'e. Fakkeenya keenya keessatti fakkeenyaaf barsiistuun sun bu'aa biraa yookaan kafaltii biraa barbaacha yoo ta'e tuutoriyaalii kan isin barsiiftu yookaan immoo barumsa dabalataa kan isiniif kennitu kafaltii dabalataa argachuuf yoo ta'e extrinsic motivation jennaan. Isa akkasiitiin jechuudha. Maaltu motivate ishee godhe jechuudha. Rewardidha yookaan outcome achirraa waan argamudha bu'aa achirraa argamudha jechuudha. It's a type of motivation in which individuals act because the action leads to an outcome that is external to a person jechuudha. Nama sanaaf external kan ta'e outcome akkasii yoo fide yookaan immoo yoo argamsiisedha bu'aa akkasii yoo argamsiisedha gochisan. Fakkeenyaaf namoonni nama gargaaran beekamtii argachuuf yoo ta'e cinaan faayidaa barbaacha yoo ta'e badhaafamuuf faa yoo ta'e extrinsic motivationidha jennaan. Wanti isaan motivate isaan godhe gosa motivationii extrinsicidha jechuudha. Extrinsic external to person jechuudha. Extrinsic jechuudha. Intrinsicin ammoo internal to that person jechuudha. The doer. Akkuma kana motivii iddoo lamatti qooduu hin dandeenya. Just yeroo baay'ee iddoo lamatti qooduu hin dandeenya jechuudha. Ammas intrinsic motivation fi extrinsic motivation jennees qooduu hin dandeenya. Karaa biraatiin ammoo primary and secondary motives jennee qooduu hin dandeenya jechuudha. Primary motives kan jennuun maqaa biraatiin psychological motives or organic motives jennaan. Isaaniif fakkeenya kan ta'an beela fa'a. Namni yoo beela'e nyaatamin dheebuu fa'a yoo dheebotte nugda. Yoo hirribni si qabe maal goota rafta. Kun primary motiveedha jechuudha. Primary motivationidha. Motivii gosni lammaffaan secondary warri jennuun jiru. Fakkeenyaaf isaan sanaan maqaa biraatiin personal motive, social motive jechuun hin dandeenya. Isaan fakkeenyaaf firummaa fa'aa kan akka affiliationii, competitionii dorgommii waan akkasii sanaan jechuudha. Individual interest fedhii nam tokko yookaan immoo kaayyoo fa'a. Isaan kun secondary motiveedha jechuudha. Secondary motiveedha. Baay'ee gaariidha. Amma approaches to motivation ilaalla. Theories of motivation jechuudha. Theories of motivationiin maatii miidiyaa dirree barnootaa wanti isaan haasa'an wanti isaan adda adda irratti ta'an maali irratti? Source of motivation irratti. Source of motivation. Maddi motivationii maali waan jedhu irratti perspektiivii adda addaa dhiyeessu jechuudha yookaan theorii adda addaa yookaan yaada adda addaa qabaatu. Maaltu motivate godha nama tokko akka waa godhuuf yookaan akka waa raawwatuuf humni sun yookaan eessaa dhufaadha gaama humni sun maddi humna sanaa eessa waan jedhurraa jechuudha. Achirratti adda adda kan isaan ta'an. It explains what? Theories of motivation explains about the source of our motivation jechuudha. Madda motivationii keenya yookaan madda motivii keenya nuuf ibsu jechuudha. Nuuf himu. Some of these theories are jalqaba irratti kan laallu instinct, theory of motivation, drive reduction, theory of motivation,
arousal, theory of motivation, incentive, theory of motivation, cognitive theory of motivation, and humanistic theory of motivation. Jechuudha tokko tokko laalla jechuudha shanan isaanii shani mini yoon dogoggoruu intrinsic, drive reduction, jaha jechuudha. Kanneen jahan isaanii kan laallu ta'a tokko tokkoon hamma dhumaatti ammas nafaana ta'a. Jalqaba irratti kan laallu instinct approaches or theory of motivation dha. Maqaa masaarraa laaluu dandeessu. Instinct jechuun keessa namaa biologically keessa namaa waan jiru tokkodha mini. Focus on what? Instinct approaches to motivation focus on the biologically determined and innate pattern of both humans and animals behavior. Kun nama keessattis bineelda kamuu keessatti waan argamudha baay'ee. Fakkeenyaaf waan akkasumatti cal jedhee namni raawwatu jiru wantoonni akka wal horuufaa migration fa nest building waan akka dahoo ijaarrachuu mana ijaarrachuu sosocho'uu yookaan immoo saalqunnamtii wal horuu saalqunnamtii geggeessu isaan kun bineeldonni si raawwatu mini fakkeenyaaf isaan kan calmadhanii loonis haa ta'u bineeldi kamuu wal horaa in socho'a iddoodhaa iddootti iddoo boolla hin qotataa yookaan immoo iddoo bulu iddoo keessa jiraatu ni ijaarratu bineeldonni akkasuma wal saalqunnamtiin geggeessu territory isaanii daangaa isaanii hin eegu illolu jechuudha. Kunniin gaa intrin amma gaa eessaa fidaniiti yoo jettan keessuma isaaniitti waan uumamedha jechuudha. Instinctually dha kan isaan dalagan malee waan sana rational ta'anii mini jechuudha. Instinctual afaan oromootiin akkamitti ibsinu dama namsaawii akka jennu dama namsaawii yookaan immoo caluma jedhanii keessi isaanii waan isaan ajajeef qofaaf kan raawwatan jechuudha. Kanaaf dhalli namaa akkasittiin kan isaan wal fakkeessan baay'ee kun arraba fakkaatu amma waan tokko fakkeenyaaf namni gaaf beela'u nyaata kan barbaaduuf sort of motivation instinct just nyaata barbaaduun jechuudha instinctidha amma gaa akkuma beellanni kamuu bineeldi kamuu yemmuu beela'u nyaata barbaadu namnis akkuma sana godhaadha. Akka instinctual approaches to motivation itti jechuudha. Kanaaf the early theorists and psychologists listed thousands of instincts in humans include curiosity, flight, running away, pregnancy, aggressiveness jechuudha karaa biraatiin and acquisition or gathering possessions. Kanaaf amma gaa instinctually jechuudha dhalli namaa wantoota raawwatan keessaa fakkeenyaaf psychologistoonni akka jedhanitti curiosity yookaan beekumsa fedhuu beekumsa waa baruuf barbaadu akka jechuuti miti. Kana dhalli namaa akkasumattiin uumamumaan sammumti isaa ajajee waan godhuudha akka jechuuti qaama instinctually dha. Flight fiiguu jechuudha immoo balansitti dhufe keessumaa fiiguu aggressiveness yookaan pugnacity kan jennuun aggressiveness aarii jechuudha dallansuu qabeenyaa walitti kuufachuu possession acquisition or gathering possessions qabeenyaa kuufachuu kana dhalli namaa instinctually dalagaa jedhu psychologistoonni warri instinct approach to motivation deggaran jechuudha. Kanaaf tiyooriin jalqabaa kan inni haasa'u walumaa galatti nama tokko akka waa godhuuf maaltu motivate isa godha maaltu isa kakaasa waan jedhu irratti instinctii isaati keessuma isaatti waanuma uuman isaaf kennedha akkuma bineeldi kamuu godhu akkuma bineeldi kamuu caluma jedhee utuu itti yaadin yookaan immoo raashinaal utuu hin ta'in saalqunnamtii gaggeessuu mana boolla isaa yookaan mana isaa ijaarratu wal horuu dhalli namaas sanaa wal qabsiisaniiti jechuudha isaan kan isaan ibsan. Inni lammaffaan drive reduction approaches to motivation dha. Drive reduction approaches to motivation. Drive jechuun maal jechuudha ishee kana drive jechuun when an organism has a need
it leads to what? Psychological tension. Namni organismiin tokko waan nuti lubbuu qabu tokko jechuudha yemmuu waa barbaadu maaltu isa qunnama psychology isaa inni dhiphatamini tensioniitu isa mudata jechuudha. Akkasuma physically illee fakkeenyaaf yoo beela'u marrumaan isaa wal nyaata yoo ta'e isa dhiphisamini sammuun isaa fakkeenyaaf yoo aareera yoo ta'e fakkeenyaaf aggressiveness yoo ilaaltan sammuun isaa isa dhiphisa jechuudha psychological tensioniitu isa mudata. Gaaf kana gaa fulfill the need and reduce the tension. Dhiphina kana hir'isuu barbaada namni jechuudha. Isatu drive jennaan. Drive jedhuun psychologistoonni isa sana. Drive. Tensionii sana hir'isuudhaaf waan godhamudha jechuudha. Kanaaf drive reduction maqaa isaa irra gaafa hubattan tensionii sana hir'isuudhaaf kan namni waa dalagu yookaan nama motivate kan godhu tensionii sana hir'isuudhaaf theory jedhamudha jechuudha. Naannoma sanadha kan isaan a need is a requirement of some material. Ini waan barbaachisan tokko jiru fakkeenyaaf nyaataa fi food kun hiikaa niidiidhaan beektu wantoota bu'uura jireenyaa jechuudha. That is essential for the survival of organism. Namni survive gochuuf yookaan lubbuun turuuf jiraachuuf wantoota godhuudha jechuudha. Isaan kunniin nyaata yookaan bishaan akka shelterii fa'aa dawoo fa'aa jechuudha. Drive reduction theory proposes just this connection between internal psychological status and outward behavior. In this theory, there are two kinds of drives. Drive reduction jalatti drive lamatu jira. Drive maal akka ta'e ilaalleerra. Drive jechuun psychological yookaan physical tension tokko hir'isuudhaaf sochii godhamuudha jechuudha isaan. Tensionii sanadha yaa psychological tensionii ta'uu danda'a. Physical tensionii ta'uu danda'a. Kanaaf drive sana hir'isuudhaaf immoo sochii godhamuudha motivationiin jedhu akka drive reduction approaches to motivationitti. Drive gosa lamatu jira jedhu. Yaa inni jalqabaan primary drives kan jennuun jiru. Isaanis kan akka beelaa fi dheebuu fa'aadha. That involve survival needs of body jechuudha. Lubbuudhaan turuuf yookaan jiraachuuf kan nu gargaaran nyaata fakkeenyaaf yoo beelofne nyaannaa miti bishaanis nu barbaachisa. Nyaatuma keessatti illee ramadamu bishaanis nu barbaachisa. Kanaaf isaan sun primary drives jennaan. Primary drives. Drive nagaa psychological or physical tension. Secondary drives or acquired warri jennuun amma warra argaman yookaan drive sadarkaa lammaffaa warra jennuun drives are those that are learned through what experience or conditioning. Karaa barumsaa, karaa muuxannoo yookaan karaa conditionii warra argamanidha. Acquired yookaan warra argaman jechuudha. Secondary drives kan jennuun isaan kanaaf immoo fakkeenya kan ta'u as the need for money fakkeenyaaf qarshiin barbaada miti namni social approval fudhatamummaa argachuu hawaasa keessatti fudhatamummaa argachuu isaan kun secondary drive jechuudha. Kanaaf egaa nama jechuudha amma egaa hangariin yookaan beelli nama tokko fakkeenya namni yoo beela'e maal ta'a tensioniitu isa qaba. Tensioniin kun fakkeenyaaf fiizikaalii ta'uu danda'a. Marrumaan isaa isa dhukkubuu danda'a miti. Yookaan garaachisaa isa nyaachuu danda'a jechuudha. Milikitti isaa kaasintu beeka warri baayoloojii fa'aa warri naachuraalii keessumaa viidiyoo kan dhaggeeffachaa jirtu ta'e. Kanaaf amma asirratti beelli fiizikaal tensinii uumee jira. Kan dheebottee taanaan. Isa kanaan primary drives jennaan. Manii fakkeenyaaf qarshii barbaacha yoo ta'e qarshii barbaaduudhaaf namni tokko maal ta'a amma move ta'a motivate ta'a jechuudha namni tokko. Namoonni tokko qarshii barbaachuudhaaf amma sammuun isaanii maal isaan gochuu danda'a? Psychological tensionii uumuu danda'a. Qarshii barbaachaaf sammuun isaanii isaan dhiphisuu danda'a. Akkamittan argadha? Eessaan bu'ee eessaan yoon bu'ee qarshii argadha jechuu danda'a. Secondary drive dhagaanni sun tensioniin akkasiisun jechuudha. Sammuu isaanii ni dhiphise sun. These
Theory also includes the concept of homeostasis or the tendency of the body to maintain a steady state jechuudha. Homeostasis jechuun qaamni namaa steady state yookaan immoo madaala isaa eeggatee akka turu kan godhudha. Fakkeenyaaf thermostasis jechuun maal jechuudha? Moojila keessanirraas ilaaluu ni dandeessu. Thermostasis jechuun temperature nama tokko fakkeenyaaf averagely 37 dha jedhuuni achirra akka turu gochuu jechuudha. Yoo achirra darbe yookaan achii gadi yoo ta'e madaalli temperature hin eeggamne mini yaa akkuma kana namni tokko yoo waa dhabe beela'ees ta'uu danda'a qarshii dhabees yoo beela'e primary drive dha yoo qarshii dhabee fi kudhatama argachuuf yoo ta'e immoo secondary drive dha. Kanaaf namni tokko qarshii dhabees ta'e beela'ee gaaf dhiphatu homeostasisiin isaa maal ta'a madaalli isaan eeggamu jechuudha. Homeostasisiin isaa hin jeeqama jechuudha. Theory inni sadaffaan yookaan approaches to motivation inni sadaffaan arousal approach dha. Arousal approach or arousal theory of motivation dha. Amma gaa theorywan kunneen hin irraanfatina kan isaan itti adda adda ta'an yookaan yaada adda addaa kan isaan dhiyeessan madda motivationii kan ta'e maalidha? Nama tokko waa akka raawwatuuf maaltu kakaasa waan jedhu irratti jechuudha kan isaan adda ta'an. Beyond drive reduction jechuun hin dandeenya. Arousal theory of motivation. Arousal jechuun waan kakaasu akka jechuutiin kallattiidhaan afaan Oromootti hiika isaa argachuu hin dandeenya. Arousal kakaasu yookaan dammaqsu akka jechuutiin. Arousal approach to seeks to explain what behavior in which the goal is to maintain or increase excitement. Gammachuu iddootti eegsisuuf yookaan ammoo dabaluuf gammachuu dabaluudhaaf gooliin yookaan kaayyoon jechuudha wanti sana kan raawwatuuf namni sun yoo ta'e amagaa namni tokko akka gammachuu dabaluu motiveetii ta'an amma akka yaada isaaniitti namni suni gammachuu dabaluudha. Fakkeenyaaf nama sana mukaa'eera yoo ta'e wokii fagaaf deemu gammachuu dabala miti hin boqota. Fiilmii fagaaf laalu yookaan iddoo wayii gaaf deemee bashannanu jechuudha. Just kan duraan waan bu'uuraa argateera garuu gammachuu dabaluudhaaf raawwata yookaan motiveet ta'a yoo ta'e waan tokko raawwachuudhaaf. Gammachuu dabaluudhaan motiveet ta'a yoo ta'edha jechuudha. Wanti drive reductioniidhaan wal isa fakkeessu jira theory kana. Drive reductioniidhaan wal isa fakkeessu jira. Maaltu wal isa fakkeessaa? Yemmuu stimuliin yemmuu gadi bu'e yemmuu ol ka'e with drive reduction model this approach suggests that if our stimulation and activity levels become too high. Amma akka drive reductionitti maalidha jennee turre stimuliin yemmuu fakkeenyaaf yemmuu namni tokko beela'u hangarii fudhadhaati drivein kun itti dhagahama inni dhiphata sammuun yookaan immoo marrumaan isaa inni dhiphatanii fiizikaalii san booda maal godha inni hir'isaa jechuudha reduce godha nyaateetu beela ba'a san booda drivein sun hin hir'ata. Akkuma kana arousal approach ni jechuudha hir'isuudhaafis hin fayyadamna jechuudha hir'isuudhaafis yookaan immoo stimuliin yoo ol ka'e stimulii sana sadarkaa stimulii sana gadi buusuuf motivate ta'a namni jechuudha. Faallaasaa garuu amma drive reductioniin kan inni wal qabatu hir'isuu qofaan mini gadi buusuu qofaan bakka beeloftee taanaan nyaattee drive reduction drive keessana yookaan tensionii sana hir'isuudha. Yoo dheebottees dhugdee hir'isuudha. Asirratti garuu dabaluuf illee yemmuu stimulii sun gadi bu'e dabaluudhaaf. Kuni fakkeenyaaf yeroo saalqunnamtii keessatti kan namoonni itti gargaaramanidha. Asirratti baay'ee osoo hin barbaadu jechuun akkamitti akka stimulii sana stimulationii dabaluudhaaf si'aayina dabaluuf yeroo saalqunnamtiin geggeeffamu. Ammoo hir'isuuf tooftaalee itti gargaaramu as keessatti excitement dabaluuf yookaan immoo hir'isuuf illee boojila keessan irrattis bal'atee ni aanne. Adarbinu inni arfaffaan incentive approach dha. Incentive approaches to motivation
motivations pull jechuun hin dandeenya maqaa biraati. Inni kun ammoo maal jechuudha nama tokko maaltu move godha motivate godha waan akka raawwatuuf maaltu motivate godha waan jedhu irratti maal jedhu external reward barbaachaaf. External reward sun incentive jennaan. Incentives fakkeenyaaf external stimuli kan ta'an grade qabxii argachuudhaaf namni qabxii argachuuf qo'ata. Argitanii amma akka qo'atuuf kan motivate isa godhe qabxii argachuuf. Namni akka hojjetu motivate kan isa godhe yookaan kan isa akka kaasu qarshii argachuuf, jaalala argachuuf, nyaata argachuuf, seksii argachuuf. Kunniin stimuliidha, external stimuliidha. Kanaaf external reward sanniin argachuudhaaf namni kan motivated ta'uudha amma akka incentive approaches to motivation itti jechuudha. Inni shanaffaan ammoo cognitive approaches to motivation or cognitive theory of motivation idha. The thoughts behind the motivation jechuudha. Yaada yookaan immoo expectation waan eegnu tokko hin jiraamini waa eegna yoo ta'e waa argachuudhaaf yoo ta'e fakkeenyaaf namni yommuu qo'atu for instance the degree to which people are motivated to study for a test is based on what expectation of how well studying will pay off in terms of good grade. Namni fakkeenyaaf isin maaliif sirriitti qo'attu qabxii gaarii argachuuf mini qabxii gaarii argachuudhaaf. Eegdanii waan gaarii yookaan waan caalu tokko argachuudhaaf kan raawwattan yoo ta'e maaltu motivate isin godhe akka cognitive approach jechuudha. Just expectation eegdan sanaadha jechuudha. Cognitive approaches to motivation suggested that motivation is a result of people's thoughts, beliefs, expectation and the goals jechuudha. Waan yaadan yookaan waan eegan. Cognitive theories of motivation draw a key difference between intrinsic and extrinsic motivation. Jechuun intrinsic motivation ilaallee irraa gosa motivation keessa extrinsic ilaallee jirra. Kanaaf garaagarummaa isaanii as keessatti hubachuu hin dandeenya jechuudha. Amma garaagarummaa extrinsic fi intrinsic motivation as keessa arguu hin dandeenya. Amma akka intrinsic motivation itti causes us to participate in an activity for our enjoyment rather than what? For any actual or concentrated reward that it will bring us. Activity tokko keessatti kan hirmaan waanuma nu gammachiisuuf jennee turreemini fakkeenyaaf barsiisan tokko tuutoriyaalii waamee yeroo barumsaa dabalataa kan sin barsiisu nama gargaarumti barataa gargaarumti waan isatti toluuf yoo ta'e intrinsic motivationidha jennaan. Jechuun intrinsically motivate ta'eeti namni sun. Garuu akka extrinsic reward argachuuf namni sun kan motivate ta'e waan sana. In contrast, extrinsic motivation causes us to do something for money. Qarshiidhaaf jennee jechuun external reward argachuuf jechuudha. Gradeedhaaf jennee kan sirriitti qo'annu yoo ta'e or some other actual concrete reward jechuudha yookaan reward argachuudhaaf yoo ta'e waan san kan goonu extrinsic motivationidha jennee jirra. Amma galaala come to intrinsic motivation fi extrinsic motivation keessa come to intensive approaches to motivation itti kamtu dhiyaata. Extrinsic idhaamini fakkeenyaaf ijoollee barumsa argachuuf grade argachuuf qo'atanii fi beekumsa argachuuf qo'atan wal bira qaba. Amma namni tokko beekumsumaa fi kan ta'e yoo ta'e kan inni dubbisu kitaaba wayi just qorumsa irratti hin dhufu yookaan hin baratu kitaabicha beekumsuma argachuuf kitaaba san dubbisa yoo ta'e kitaaba san akka dubbisu kan isa taasise maalidha? Gosa motivationii kamidha? Extrinsic idhaamini beekumsuma argachuuf malee reward argachuuf miti gaa. Namni ijoollee baay'een immoo grade argachuudhaaf yoo ta'e qabxii gaarii galmeessuuf yoo ta'e kan qo'atan external reward barbaadaa jiru amma reward biraa barbaadaa jiru. Kanaaf extrinsic motivationidha jechuudha nama sana kan kakaase. Kanaaf isa kanatu extrinsic motivationitu incentive approaches to motivationidhaan wal qabataa jechuudha. Inni biraan humanistic approaches to motivation.
Gan Maslow dha yeroo baay'ee kan maqaa dhaamu sirriitti Maslown immoo psychoanalysis fi behaviorism morma psychoanalysisin unconscious dynamic keessa keenya kan jiru akka behaviorism itti immoo experience dha miti humanity keenya kan personality keenya faa kan determine godhu faa jechaa ture bini Maslown garuu isa sanaan immoo morma namni nama ali namaadha unique dha creature unique creature dha. Maslow suggests that human behavior is influenced by what hierarchy or ranking of 5 classes of needs. Needs yookaan wantoota jireenya keenya barbaachisan jedhee yaadu Maslown hierarchy yookaan sadarkaa shanitti kan inni qoodu gulantaa shaniin kan inni teechisu. Gulantaa shaniin kan inni teechisu gulantaadhaan tokko dura guutamuu qabuudhaan mala hierarchy gaafa jennu gulantaadhaan caasaadhaan asii gadi jechuudha yookaan asii ol. He said that needs at the lower level jechuun sadarkaa gadiirra warri jiran jiru amma fakkeenyaaf sadarkaa as gadi jala kana kan jiran jiru level of the hierarchy must be satisfied before people can be motivated by the higher level. Asirra kan immoo jiru higher level of what needs warri ta'an asirra kan gara olaanu kana kan jiran jiru. Kanaaf jalqaba kan guutamuu qabu jiraadha. Niidii gosa shantu jira. Isaan keessa jalqaba guutamuu kan qabu eenyudha akka Maslown jedhutti psychological need dha. The Maslow 5 hierarchies of needs for motives from the bottom to the top. Sorry, bottom irraa kana jala jechuudha. Jala asii ol self actualization inni mataa gubbaarra kan jiru. Bottom irraa yookaan jala kana psychological need dha. Psychological need are biological requirements for human survival jechuudha. Jiraachuuf wantoota nu barbaachisan jiran sorry physiological needs. Physiological needs jechuun jiraachuuf kan nu gargaaran fakkeenyaaf nyaata, dhugaatii, dawoo waan akkasii sex, sleep, warmth. Isaan kunniin physiological need dha. Jala jiru jechuudha isaan bottom to the top. Amma inni lammaffaan ammoo needsiin inni lammaffaa irratti qoode safety needs kan jennuun hin jiru. Safety needs ammoo protection from elements, security, order, law, stability, freedom from fear jechuudha. Eegumsa inni kun safety needs jechuun nageenyummaa ofiitiif eegumsa fa'aa ta'uu danda'a. Seerri jiraachuu qaba, tasgabbiin jiraachuu qaba, bilisummaan, birmadummaan. Kunniin yoo jiraate immoo sodaan hin jiru miniire. Sodaarraa freedom from fear jechuun sodaarraa bilisa ta'uu yookaan waan akkasii. Isaan kanaan safety needs jennaan isaan jalaa ol deemaa jirra beekaa amma. Jalaa kan ol deemaa jiru. Inni sadaffaan ammoo akka Maslown jedhutti needsiin gosoonni hierarchical jechuudha jala yommuu deemu love and belonging needs jaallatamuu fi fudhatamuu jechuudha yookaan immoo hammatamuu. The third level of human needs is social and involves feelings of belongingness. Fakkeenyaaf friendship, hiriyummaa, intimacy, trust and acceptance in group, receiving and giving affection and love jechuudha. Jaallatamuu fi jaallachuu. Inni kun needsii warra sadaffaadha jechuudha. Asii ol deemaa jirra yaada beekaa ammas asii akkasittiin jechuudha. Hierarchy jechuun ascending jechuudha. Ascending asii ol. Ascending and descending. Well, needsiin arafaan ammoo akka Maslown jedhutti esteem needsidha. Esteem needs akkamitti? The need to be respected as youthful. Kabaja argachuu jechuudha. Kabajamu honorable individual nama kabajamaa ta'u jechuudha. Which Maslow classified into lamatti qooda ammoo asuma esteem needs kana iyyuu Maslown iddoo lamatti qooda. Esteem for oneself, dignity, achievement, mastery, independence kan jedhu. Esteem for one ofumaa akka of kabajuu akka jechuuti. Gatii of ilaachuu, iddoo yaadde ga'u, independent ta'u jechuunis nama biraarraa of danda'u. Isaan kanaan esteem for oneself. Fakkeenyaaf immoo kan biraan esteem needii lammaffaan
Yeah, desire for reputation kabajaa namarraa barbaadu maal kan jennuunidha. Ulfina kabajaa nama biraarraa barbaadu. Kanaaf esteemii niidii gosti arfaffaan esteem needsiidha jechuudha. Inni shanaffaan ammoo self actualization needsiidha. Self actualization needsiin ammoo kobeettee iddoo yaadan ga'u jechuudha. Realizing personal potential self fulfillment jechuudha. Iddoo yaadde ga'u iddoo abjuu keetii ga'udha. Akka kanatti qooda gaamaas loon amma yaanni isaa tokko dura guutamuu qabudha. He said that the needs at the lowest level of the hierarchy must be what? Satisfied before people can be motivated by the higher level. Lower level kan jiran fakkeenyaaf need psychological need jechuudha dura guutamuu qabaadha gaama. Qorumsa keessan irratti bifa kanaan gambo. Dura guutamuu kan qabu kami psychological need jalaa jechuudha. Jalaa ol guutamuu qabaadha. Psychological need dura guutamaa ittaanii ammoo safety neediin irraan guutamaa ittaanii ammoo love and belongingness kan jenneen ittaanee guutamuu qabaata. Love and belongingness ittaanee ammoo arfafarratti esteem need warri jennuun guutamuu qabaata kabajaan jechuudha. Kan ofii keenyaaf laannus ta'e kan namni nuuf laatu. Dhumarratti needsiin guutamu akka Masloon jedhutti jechuudha self actualization needs. Kanaaf dura jalaa ol guutamuu qabaadha. Beeka jalaa ol asii ol deemaa jechuudha. Gara dhumaarra wanti nu ilaalle tutoriyaal keenya goolamnu diyaagiraamii talaala piraamidii tan Masloon akkattidha kan inni kaasu. Amma gaa esteem needs kan physiological needs kan jenneen dura guutamuu qabuudha amni kunoo asitti. Keenyaaf waan akka nyaataa, oksijiinii faa, hirriba faa isaan kun jalqabarra guutamuu jechuudha. Jalqabarra guutamuu. Needsiin warri lammaffaan ammoo safety needs kan jennuun ittaananiiti kan isaan guutaman protectionii balaarraa eegamuu seerri nageenyi waan akkasii sun lammaffaa irratti guutamuu qabu. Sadaffaa irratti ammoo love and belongingness kan jennuun relationship, friendship, family isaan sun sadaffaa irratti guutamu. Arfaffaa irratti ammoo esteem needs kan jennuun self esteem, achievement of kabajuu, of jaallachuu waan ta'edhamu hundi guutamuu qabu. Self actualization needsiin ammoo dhumarra guutamuu jechuudha. Dhumarra kan guutamanidha. Akka kanatti ilaaluu hin dandeessu. Conflict of motives and the frustration ilaalletu kan goolamnu jechuudha tutoriyaal keenya har'a. Conflict of motives jechuun namni yommuu waan tokko raawwachuuf kaka'umsa horataa mitiire motivate ta'a. Yeroo sana garuu yeroo ofiisaa wajjin walitti bu'uutu argama jechuudha. Namni ofiisaatii walitti bu'e frustrationii keessa yommuu galu, jeequmsa keessa, yaaddoo keessa yommuu galutu jira jechuudha. Based on the source of motivation and the importance of decision, we usually face difficulty in choosing among motives jechuudha. Yeroo tokko filachuudhaaf irrakkanna jechuudha. Irrakkanna kam goone kam dhiisna yookaan immoo kam raawwanni kam dhiisu jennee filachuudhaaf yeroo rakkannutti jira jechuudha. Yommuu waan tokko gochuuf motivate taanu. When the decision is more important, the number and the strength of motivational push it and the pulls often greater, creating for more internal conflict and indecision jechuudha. Yommuu wantoonni nuti irratti murteessinu sun jechuudha yommuu baay'atan lakkoofsaan yommuu baay'atan amma maaltu dhufa sammuu keenya keessatti internal conflict indecision kan murteessu yeroo dadhabnu jira jechuudha. Kan murteessine kam dhiifnu yeroo jennutu jira jechuudha. Kanaaf there are four basic types of motivational conflicts. Arfan kana ilaalla jechuudha. Gosoota motivational conflict kan ta'an jechuudha. Arfan isaanii ilaallee tutoriyaal keenya gara xumuraatti finna jechuudha. Inni jalqabaan approach conflict. Approach conflictiin wantoonni lamaanuu jechuudha. Wantoonni lamaanuu yookaan activitiin gochoonni lamaanuu yommuu gaarii ta'an exist when we must choose only one of the two desirable activities jechuudha. Wantoota gaarii lamatu nuuf dhiyaata, filannoo gaarii lamatu nuuf dhiyaata. Lamaan keessaa tokko filachuu yeroo qabnu kam filattu kam filattanii kam dhiiftuudha. Yeroo sana conflictiitu uumama jechuudha sammuu keessan keessatti. Internal conflictiitu uumama. Fakkeenyaaf
konsertii sirbaa yookaan immoo muuvii ilaaluu lachuu siniif gaariidha miti fakkeenyaaf hin jaallattoota jechuu kooti. Muuvii ilaaluu akkasuma konsertii ilaaluu hin jaallattoota lachuu siniif gaariidha. Kan filattanii kam dhiiftu amma achi keessaa qaba. Naaf gaafa sana deciisioniidhaaf hin rakkattu jechuudha. Murteessuudhaaf rakkattu. Isa sana approach conflict jennaan. Avoidance conflictiin ammoo undesirable yoo ta'e jarri lachuu. Undesirable yoo ta'e gaarii miti yoo ta'e jechuudha. Jarri lachuu gadheedha yoo ta'e. Arrive when we must select one of the two undesirable alternatives jechuudha. Filannoo lamatu siif dhiyaata. Filannoon lamaanuu waan ati jaallattu miti. Yookiin immoo undesirableidha waan gaarii miti. Waan gaarii ta'uu baatus garuu lamaan keessa tokko filachuun dirqama yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf someone forced either to sell the family home or to declare bankruptcy jechuudha. Namni amma mana maatii gurguruun undesirableidhaan waan naman gammachiifnedha. Akkasuma bankruptcy yookaan idaa keessatti kufuunis undesirableidha jarri lachuu. Kanaaf kam filattee kam dhiifta? Mana gurgurtee idaa baaftamoo idaa keessatti hafta? Tokko filachuun garuu dirqama jechuudha. Kanaaf avoidance conflicting kan inni uumamu fakkeenya kana keessatti mana gurgurtee idaa baasuus yoo yemoo idaama sana baattee taa'uus yoo waan jedhu jarri lachuu gadheedha. Gurguruunis ni ulfaata. Baala idaa abbaa idaa ta'uunis ni ulfaata. Undesirableidha jarri lachuu alternative lachuu. Garuu lama tokko filachuun dirqama ga'a. Yookaan mana gurgurta yookaan immoo abbaa idaa ta'u. Approach avoidance. Isheen kun positive, isheen kun negative. Akkanumattuu qabachuu hin dandeessu yoo sin rakkisate. Kun jarri lachuu positiveidha. Desirableidha jechuudha. Approach. Asitti ammoo isheen kun positive, isheen kun negative. Avoidance ammoo jarri lachuu negativeidha. Asitti ilaalleerra. Approach avoidance conflict ammoo happen when particular event attractive that both attractive and unattractive features jechuudha. Featurein suni yookaan eventiin sun yookaan activitiin sun gama lachiinuu yoo ilaaltan jechuun attractive features qaba, unattractive features qaba. Fakkeenya kana keessatti freshman student wants to start dating. Datingii taphachuu barbaada garuu barataan jechuun freshmanii taateeti datingii taphachuu barbaada. Garuu datingii gaafa taphattu maaltu sitti dhufuu danda'a? At the same time, worry that he may consume study time. Yeroo qo'annaa keetii seesamuu danda'a jechuudha. Yeroo qo'annaa keetii dhabda datingii irratti kanaati dabarsitu yookaan geemii jedhamee mana puulii deemuu barbaaddaati. Garuu mana puulii deemuun akka barumsa kee irratti yookaan barumsa kee irratti dhiibbaa uuma jechuudha. Sa'aatii kee yeroo keessa yaalaa nyaata. Kanaaf mana puulii deemuun gama tokko maal qaba? Attractive feature qaba, si gammachiisa. Just deemtee relax gootaa hin boqotta waan ta'eef si gammachiisa. Gama tokkoon ammoo miidhaallee qaba, unattractive feature qaba. Yeroo boqonnaa yeroo barumsaa keessa yaalaa nyaata. Amma dhayxee puulii taphattamoo maal goota kan jedhu sammuu kee keessatti walitti bu'iinsa uumamaa jechuudha. Conflictii uumama. Conflictii akkasiitiin approach avoidance jennaan. Multiple approach kan jennuun immoo jira. Multiple approach avoidance conflict exist when two or more alternative each have both positive and negative features jechuudha. Alternative baay'ee jira amma asitti lama faadhamini tuu jechaa turre. Asitti garuu alternative baay'eetu jira. Filannoowwan baay'eetu lafa sii kaa'amee jira. Negative fi positive feature qabu alternative sun. Fakkeenyaaf you must choose between two jobs. Hojiin fakkeenyaaf hojii tokko argatteetta. Eebbifamtee kaatee hojii tokko argatteetta. One offers a high salary with a well-known company but requires long working hours and relocation to a miserable climate. Hojii lama argatteetta jennu fakkeenyaaf tuu fudhannuuti jechuudha. Alternative lama fudhan hojii argatteetta, hojii tokko argatteetta. Hojii lama. Hojii kana keessa tokko
salary gaarii qaba. Kaffaltii gaarii qaba, mindaa gaarii nyaata. Kaampaaniitti iyyuu baay'ee beekamaadha. Kaampaaniin itti qacaramtu sun. Garuu yeroo dheeraa hojjetta. Kaampaanii sana keessa yeroo dheeraa hojjetta. Iddoon isaas immoo qilleensa mijataa miti kan inni dhaabatee jiru. Hojiin sun iddoo gaarii miti. Fakkeenyaaf Affaar fa'aatti iddoo kilaameettiin isaa miserable ta'e. Hojiin inni biraa immoo the other boosts advancement opportunities. Carraa adda addaa sii kenna inni tokko immoo. Benefitii adda addaa faayidaa adda addaa sii kenna. Iddoon haalli qilleensa naannoo sanis gaariidha. Garuu baay'ee siif hin kaffalu. Doesn't pay as much jechuun hamma sanaa jechuudha. Hojii sana baay'ee siif hin kaffalu. Unpredictable work scheduling hojii isaa unpredictable. Kanaaf amma maal goota kan filatta? Inni tokko mindaa gaarii qaba garuu iddoon taanedha. Iddoon jiru akkuma kana immoo sa'aatiin hojii isaa dheeradha. Inni tokko immoo mindaa gaarii siif hin kaffalu hamma sanaa mindaa xiqqoo siif kaffala garuu waan baay'ee siif guuta benefitii adda addaa qaba opportunity adda addaa. Kan filatta waan jedhu agartee alternative baay'ee sii dhiyaata. Gaafa sana sammuu keessatti konfliktiitu uumama. Isa sanaan multiple approach avoidance conflict jennaan jechuudha. Well yeroo taanutti immoo paartii lammaffaatiin kan nuti ilaallu waa'ee emotionsiiti jechuudha. Achi galatti immoo definition of emotion ilaalla, components of emotion ilaalla, gara dhumaa irratti immoo theories of emotions ilaalla jechuudha. Tutoriyaaliin har'aaf paartii kana keessatti dhiyaate kana fakkaata ture. Hamma yoonaatti waan afaanatti taataniif eebbifamaa galatoomaa isiniin jedha. Oliyaad baratichaan ture tuutoriyaalii faana miidiyaa dirree barnootaaf haaraa wartaatan immoo sabskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalama. Karaa Telegram chaanaalii keenyaas nu hordofuu hin dandeessu. Oliyaad baraticha immoo karaa Feesbuukis addi gochuu hin dandeessu. Fooloo gochuu hin dandeessu.